asin beektanii nama hunduu beeku qabsoon Oromoo dirree gurguddaa sadiitti qabsoon deemaa jira. Nagaadhaan Itoophiyaa keessa deemaa jira. Karaa bosonaas qabsoon deemaa jiru jira. Dirreen hambaa kunis dirree waan bal'aatti hojjetanidha. Karaa dippiloomaasiyaas haa ta'u, gargaarsa barbaadachuu haa ta'u, saba keenya biyya hambaa jiru dubbisuu, qabsoo biyya keessatti deemaa jiru gumaacha akka godhan gochuun jira. Kanaaf qabsoo tokko asidhaa jechuudha. Biyya hambaati jechuudha. Iddootti qabsoon deemu dippiloomaasiis haa ta'u, gumaacha akka biyya qabsoo biyyaatti godhamus haa ta'u, ijaa kanaaf humna tuffatamu miti jechuudha. Isaan wajjin dubbachaa irra jirreessoota walga'iin keenyas tureera, kan warra dhaabbata Oromoo warri biraas tureera. Innaa laaltuu akkitti qabsoo keessa hunda caalaa beekaan Oromoo galaa jiru kuni kaka'umsa baay'ee akka barbaachisu, sochii baay'ee akka barbaachisu nurraa waan eegamu nutti fakkaata jechuudha. Dabalataan hamma danda'ametti qabsoon kun akka utamu hojjechuun dhaabbanni Oromoo hunduu kana gubbaatti bobba'uutti akka xiyyeeffatanii bobba'an waan barbaachisu natti fakkaata. Hunda caalaa namni iddoo baay'eetti kan inni kaasaa jiru tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa saba keenyaa, tokkummaadhaanii liidarshiippii geggeessuus irra jiru. Inni jiru gaabbii beekaanis wallaalaanis hundi gaafatudha. Dhuma meesootaa sanafaa namni kuma baay'ee ta'uu danda'a. Biyya ammaa Ameerikaa kana kan jiru hunduu dacha'eetu achi ispoortiidhaaf ture. Osfaanaa jedhanii isa ture sanadha. Oromoon walitti dhufee dacha'ee akkasitti naalaaltu baay'ee si gammachiisa. Humni sun siyaasa keessa hin galle si gale. Ka siyaasa keessa galutti akka ijaaramutti hojii guddaa akka barbaachisu qaa jiru nutti agarsiisaa jira. Nu bichaa otoo hin taane Oromtuu hundiyyuu jechuukooti. Hoosaa gubbaattis dhaqnee dubbanne irraa ol ka'ee keenya duwwaa otoo hin taane hoosaa sana gubbaatti koongirees dubartii Sumaalee koongirees ishiinis kanuma kaafte Oromoon lakkoofsa isaa itti dhimma ba'uutu irra jira jettee kaafte. Oromoon biyyattis haa ta'u, alattis haa ta'u, eessattis haa ta'u, lakkoofsa isaa sana gara humnaatti jijjiiruu hin dandeenye. Amma isaan bal'atee kan ka'aa jiru lakkoofsa qabaa. Biyya sana keessatti saba guddaadha. Lakkoofsa guddaa qabaa. Qabeenyi biyya sun qabdi jedhamu bal'aanee idduma Oromoon qubatee irra jirudha. Lakkoofsa sabaatiin tokkoffaadha. Gara riisorsiitiin tokkoffaadha. Egaa lakkoofsa bichaa ta'anis galee kun gara humnaatti gara jaarsaatti jijjiiramuutu irra jira. Irratti dubbachaa jira bal'inaan. Yeroo hunda Oromoon lakkoofsa isaa kana irra ciisaa jira si galee. Gara jaarsaatti of jijjiirtee mirga kee, fedhii kee waan akkasii kana hojiirra oolchuu danda'udha. Kabajamtee jiraachuu danda'udha. Abbaa qabeenyaa, abbaa qe'ee, abbaa dachii kee gubbaatti abboomtee abbaa ta'udha. Kana gara sanatti jijjiiruudhaaf immoo yeroo baay'ee ijaaramaan jira iddoo baay'eetti. Kophaa deemee boo'uu otoo hin taane dhuma dandeetti of ijaaree mirgi koo eegamuutu irra jira. Dhiibamuun narra hin jiru. Dachii koo gubbaatti, qe'ee koo gubbaatti, biyya koo gubbaatti abbaa biyyaa, abbaa qe'ee, abbaa dachii sanaa ta'uun narra jira. Ukkaamamuun narra hin jiru. Qabeenyi koo saamamuun narra hin jiru. Isa jedhu sanaa geggeeffuu danda'udha si galee. Saba keenya lakkoofsa saba keenya waan gitu argachuutu irra jira. Kan argachuudhaaf immoo poteenshaalii humna guddaa qaba. Biyya sana dimookiraasiitti deemutti maal ta'utti lakkoofsi karaa qabsoos haa ta'u, karaa maalis haa ta'u lakkoofsi waan guddaadha si galee. Waan warri kaan hin qabnedha. Kan sabni keenya qabu jechuukooti. Lakkoofsa sana fudhatee maal ittiin hojjeta? Lakkoofsi suni miiliyoonii 50, miiliyoonii meeqaa jedhamaa oola. Inni gara humnaatti, inni gara ijaaramee gara sochiitti galeeraayi. Mirga isaa qe'ee ofii eegsifachuudha si galee iddoo waan biraa miti bara. Sabni kun ijaaramuutu irra jira. Yeroo baay'ee waraabessi keenya illee jabaatee nu hooyuuse gadhee miti. Waraabessi Oromoo illee ijaaramu jedha.